Arrantana anaa fi adde Booniyyeen yookiin dumaashiin teenya tan duraa gaafii deebi'ii waa'ee isii fi waa'ee ustaazaa irraa dubbachuu deemna. Arra kana waa'ee kiyyaa fi waa'ee ustaazaa irraa dubbachuu barbaadeetinani. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheernaaf. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Booniyyee baga nagaan dhufte. Booniyyee akkamimee nuti warri maatii ustaaz Muhammad akkam si wajjin turre gaafa isin wajjin jirtan gaafa ati dumaashii teenya turte san akkamimee nuti akkam siif turre akkam si turre akkam maaltu si dhagahamaa ture? Maatiin ustaazaa maatii hedduu na jaalatanii fi maatii hedduu na kabajanii turanii har'a garuu hireen adda nu baastee jirti anaaf ustaazaa. Kanaaf jennaan jechoonni ani fayyadamu yookaan immoo gochoonni ani godhu kuni yooniif maybe maatii ustaazaa kanaan kan muufachiisoo ta'e yookaan immoo kan muufachiisee jiru ta'e dhiifama sin gaafadha. Wallaahi dhiifama guddaa. Rakkoo takka illee hin qabu nuti dhiifama sii goonaa garuu itti deebitee qofa akka waan nun jenne itti deebitee akka nun miine nuti dhiifama sii goonee jirra. Taammaa irra siif kunnee jirra. Amma kan dabaree irra siif kunnee jirra dhiifama akkasumas si jaalannuuti illee. Ahlan, assalaamu alaikum. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaal yuutuubii kiyyaa warri taatan hundi keessanuu akkam nagaa fayyaadhaa. Warri subscribe gootanii jirtanis warri hin godhinilleen asumaan subscribe godha. Hireen ayyaanaa adda baatanii wanni taate dhiifama siif goone amma ati wanni goggootutuun tan yookiin koomantiin barreessituun akkanatti akka guddattu sitti ni fakkaate akkam gisee ati barreessite san waan ta'e sitti hin dhagahamne. Itti aansuudhaan immoo ustaazallee wanti ani gochaa jiru maybe koomantiin ani barreessu wantoonni tokko yoo jireenya kee irratti kan miidhaa fidan ta'e gaa'ela kee irratti kan miidhaa fidu ta'e dhiifama narraa ta'e dhiifama guddaa si gaafadha. Ani jireenya kee keessaa baheetiin jira. Amma namuu jireenya ofii jireenya mataasaa jiraattaa jira. Ani immoo wanni kun akkanatti ni guddata jedhee yaadeemti. Wallaahi taphaafin ani koomentii tokko barreessa malee yookaan akka namoonni guddisanii ilaalanii kanatti koomentii nani barreessuu fi jechuun nani jedhu kun waan guddatee mul'atu tokko natti hin fakkaanne. Garuu yoo san ta'e immoo dhiifama guddaan sin gaafadha. Itti aansuudhaan immoo hawaasa keenya hawaasa bal'aa isinillee dhiifama wanti nani godhaa jiru kun tarii jireenya ustaazaa irratti wanni biraa ni fida yoo ta'e dhiifama siniin jedha. Itti aansuudhaan immoo ustaazni kan gandaa miti. Ustaazni waardiyyaa diiniiti kan uummata musliimaa cufaatiif waan dhiifama irraa ta'a. Namni dogongorri jiru namni dogongoraa jechaan dogongoruu danda'a gochaan dogongoruu danda'a. Waan hedduudhaan dogongoruu danda'a. Dogongorri ilma namaa kun dogongora gaarii. Kafiira ujaalallee akkamiin sitti haa himu mi'a jaalala halaalee qaawwan nama firran dheedu khudh akhiira hatal